Ashaam harka fuune akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya walabummaan isin neetwoorkirraa oduu yeroo kanaaf qabnu qabannee dhiyaanneetu jirra amma matootii oduu. Ayyaanni Irreechaa hora Arsadee kan bara 2021 kabajamaa ooleera. Irreecha hora Finfinnee irratti uummanni mormii isaa ibsachuu miidiyaaleen gabaasaa jiru kanneen jedhan oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanneedha amma oduu bal'inaan. Ayyaanni Irreechaa hora Arsadee kan bara 2021 kabajamaa ooleera. Ayyaanni Irreechaa sirna gadaa waliin walqabatee waggoota 3,000 oliif kabajamaa akka ture hayyoonni seenaa ni himu. Oromoonni naannoo laga Abbayyaa jiraatan malkaa Abbayyaatti ba'uun kan giddu gala biyyaa jiraataa turan immoo hora Arsadiitti ba'uun kabajachaa akka turan qorattoonni seenaa Oromoo ni dubbatu. Booda garuu haalonnii fi facaatii uummata Oromoo waliin walqabatee naannoo isaaniitti kabajataa akka turan lagaariin seenaa ni odeessu. Jaarraa 16ffaatiin asitti garuu babal'ina amantaa kiristaanaa fi islaamaa walqabatee sirni gadaas ta'e kabajni ayyaanichaa waggoota 500 oliif laafaa tureera. Haa ta'u malee sirni irreechaa yeroo dhiyoo as baruma baraan bayyanataa dhufuun amma addunyaa guutuutti beekamutti ga'ee jira. Ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee bara 2021 onkoloolessa 2 magaalaa Finfinneetti kabajamee kan oole yoo ta'u, onkoloolessa 3 bara 2021 ammoo hora Arsadiitti kabajamee jira. Sirna kana irratti kutaaleen hawaasaa Oromoo hedduun argamanis karaa adda addaatiin dhiibbaan mootummaa irratti mul'achuu miidiyaaleen gabaasaa jiru. Haala sochii waraana mootummaa kanatti kan mufate qeerroon Oromoo erga irreeffatanii booda dhaadannoowwan adda addaa dhageessisaniiru. Kanneen keessaas dhaadannoowwan hidhamtoonni siyaasaa hiikamanii fi dhiittaa mirga namoomaa mootummaa Itoophiyaatiin sababa Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru akka dhaabbatuun gaafatan keessatti argamu. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo boboon bilisummaa uummataaf akka qabsaa jiruu fi sirni cunqursaa bulchiinsaa Abiy Ahmed taayitaa akka gadi dhiisuuf dhaadannoowwan qeerroo keessatti argamaniiru. Kanaan kan mufatee sirni bulchiinsa biltiginnaa gaafa jala bultii irreecha Finfinnee irraa eegaluun tarkaanfiiwwan adda addaa qeerroo irreechaa ba'an irratti fudhataa jira. Namoonni bilisa ta'anii gara malkaa irreeffannaatti akka hin sochooneef mootummaan dhiibbaa gochuu fi hirmaattota hedduu kutaalee Oromiyaa irraa gara Finfinneetti jala bultiif imalaa turan danqaa akkuma ture uummanni bal'aan Finfinnee irraa gara Bishooftutti deemaa ture. Sababa humni mootummaa karaa cufeen namoonni hedduun gara Finfinneetti yoo deebi'an kaan immoo miillaan fageenya kiiloomeetira 40 ol deemanii Bishooftuu seenuuf dirqamaniiru. Sirna jala bultii irreecha Finfinnee irratti qeerroo fi hirmaattota dararuun kan eegale poolisoonni mootummaa qeerroo hedduu akka hidhanii fi kaan immoo achi buutee isaanii dhabamsiisuun beekameera. Sodaa fi wal dhidhiibbaa waraanni mootummaa namoota irreecha ba'an irratti taasiseenis Finfinneetti lubbuun namootaa darbee akka tures mirkaneeffanneerra. Shira isaa dhokfachuuf miidiyaalee idil-addunyaa irreecha Finfinnee fi Arsadeerraa kan uggure mootummaan faashistii biltiginnaa ayyaanni guddichi kun dirooniin akka hin waraamamnes dhorkeera. Akkasumas ganamarraa kaasee magaalaa Bishooftuu keessatti tajaajilli bilbilaa fi intarneetii adda cituun rakkoowwan waraanni mootummaa uummatarraan gahaa jiru bifa ifa baasuu irratti dhiibbaan uumamee jira. Qeerroo fi uummanni magaalaa Finfinnee irraa miillaan imaluun Bishooftuu galan hedduun miira dadhabbii kana keessa otoo jiranii hidhattoota mootummaatiin hidhaatti guuramaa akka jiran beekameera. Namoonni butamanii achi buuteen isaanii dhabamanis hedduun jiraachuu odeessaaleen magaalaa Bishooftuu irraa arganne mirkaneessaniiru. Irreechi Oromoo dhiibbaa waggoota hedduuf ture damdamatee sadarkaa uummata kitila hedduu hirmaachisee fi sabaa fi sablammoota ollaa dabalachuun addunyaa guutuutti beekamtii argatee dinqisiifame irra gahullee waggaa lamaa as bara bulchiinsa biltiginnaa garuu bifa bara bulchiinsa mootota Habashaa fakkaatu dhiibbaa irratti godhamaa jiruun baay'een hirmaattotaa gadi bu'aa dhufee jira. Inumaayyuu sadarkaa hirmaattonni fedhii kaadiroota mootummaatiin calalaman irra ga'ame abbaan ayyaanichaa uummanni bal'aan Oromoo humna mootummaatiin malkaasaa irraa ugguramaa jira. Haa ta'u malee cunqursaa kamiifiyyuu harka kennee kan hin beekne uummanni Oromoo fi qeerroon shiraa fi xaxaa mootummaa kana cabsuun kutannoo fi xiiqiidhaan irreecha bara kanaa bifa diina rifaasisee fi tokkummaa saba Oromoo mul'iseen ayyaaneffataniiru. Irreecha hora Finfinnee irratti uummanni mormii isaa ibsachuu miidiyaaleen gabaasaa jiru. Irreechi hora Finfinnee waggaa 150 booda yeroo sadaffaaf onkoloolessa 2 bara 2021 magaalaa Finfinneetti kabajamee ooleera. Ayyaanichi yeroo biyyattii muddama siyaasaa fi gaaga'ama dinagdee hamaa keessatti kuftee jirtu kanatti ta'uun xiyyeeffannaa addaa miidiyaalee fi hawaasa addunyaa ta'eera. Sirni faashiftii mootummaa biltiginnaa sodaa mormii uummataa fi haala yeroo irraa qabuun miidiyaalee addunyaa sirna ayyaanichaa irraa uggurus mormii uummata bal'aa ija addunyaa duraa dhoksuu hin dandeenye. Miidiyaaleen akka Addis Istaandardii fi Associated Press dabalatee miidiyaaleen idil addunyaa mormii kabaja irreechaa hora Finfinnee irratti mootummaa Itoophiyaa mudate mata duree godhachuun gurra hawaasa addunyaatiin ga'aniiru.
Dhaadannoowwan hidhamtoonni siyaasaa akka hiikamanii fi sirni bilxiginnaa akka taayitaa gadhiisuuf dhageessifaman jiraachuu Addis Istaandardii, AP fi BBC'n gabaasaniiru. Mootummaanis sababa mormii kanaatiin namoota hedduu hidhaatti akka guuree fi kanneen irreecha Finfinnee booda jala bultiif gara Bishooftuutti imalaa turan immoo karaa itti cufuun danquu yaaluunsaas gabaafameera. Yeroo mootummaan bilxiginnaa mootummaa haaraan hundeessa jedhee sochii adda addaa godhaa jiru kanatti mormiin magaalaa muummittii Finfinnee keessatti saba Oromootiin dho'e abbaa irrummaa mootummaa Abiyyi Ahimad akka saaxiles gabaafamee jira. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu san gammaa ture. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii jenna. Kan mul'ataa jiru kun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa yommuu ayyaana irreechaa kabajaa jirudha. Baga geessan baga ittiin isin ga'e ayyaana irreechaa 2021. Hora
Yes. Ate, what?
kabajamtoota daawwattoota TV OBS naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Wambaraatti argamna. Hawaasni naannoo kanaa sirba aadaa, geerarsa, quuqqasaa, fedhiisaa, hawwiisaa quuqqaa irra ture, jibbasaa waan jaalate waan hunda dhiirri durbi isaanii qeerroon dargaggeessi maanguddoon maal jedhanii sirbu. Bakki amma nu argamnu mana obbo Naggasaa Gammadaati. Obbo Naggasaa Gammadaa namoota sirna kanarratti argamanii dhufaniif tumaalessa hoolaa tokko qalanii fi isa faarsaa ummanni kun akkanatti waliin jiraachaa jiru. Qophiiwwan kana guutuu hordofnee simbiraan keenya hanga xumura qophii keenyatti nu faana turaa isiniin jenna. Look
Nama fisona makamna, lafa fisona makamna, mana mamiti ormi, mana maditi ormi. Yo ay Davidi kanyi, nama fisona makamna, lafa fisona makamna.
Yoya idabiti kanyi chakera tarke. Yoya idabiti kanyi. Yoya idabiti kanyi. Nafa biso nafa kamna. Nama biso nama kamna. Mana maditi ormi. Mana mamiti ormi. Yoya idabiti kanyi. Yoya idabiti kanyi. Nama biso nama kamna. Nama biso nama kamna. Mana mamiti ormi. Mana mamiti ormi. Hao ya desadira dutanire. Kabaten anda sofa murtanire. Hao ya desadira dutanire. Keben kon galtem kabaten anda sofa murtanire. Hao ya desadira dutanire. Na baden nuktem kabaten anda sofa murtanire. Hao ya desadira dutanire. Keben kon galtem kabaten anda sofa murtanire. Hao ya desadira dutanire. Kabare tubem kabaten anda sofa murtanire. Hao ya desadira dutanire. Karore putola kabaten anda sofa murtanire. Hao ya desadira dutanire. Akawe tulola kabaten anda sofa murtanire. Hao ya desadira dutanire. Akallatu kunje kabaten anda sofa murtanire. Hao ya desadira dutanire. Ollada chujira kabaten anda sofa murtanire. Hao ya desadira dutanire. Jolle ke road lufe kabaten anda sofa murtanire. Hao ya desadira dutanire. Wala gon parvatam kabaten anda sofa murtanire. Hao ya desadira dutanire. Sanyi abidam kabaten anda sofa murtanire. Hao ya desadira dutanire. Sanyi gota gota gade marza gota kabaten anda sofa murtanire. Hao ya desadira dutanire. Hao ya desadira dutanire. Hao ya desadira dutanire. Hao ya desadira dutanire. Yakero ya desadira dutanire. Hao ya desadira dutanire. Hao ya desadira dutanire. Hao ya desadira dutanire.
إركاتو كسين دبر أمار فان دبر ساي يقرون قال كدان ببر يلوته يودي قوادن يجدلوش أرومون يقدر أو كالت مكره وي كالت برلسه تسكركاري كرتون نداي كرنكته يقول جنان نجيو أرومو سرقو كامل جاكنوش أنبكري أرومو بكرم أمرة أفانو دونتين قبصون كين تكباري أكما أنا شركاتي ليه من قدوني ليه أم جاسريفي من قدوني وكيس جراني يا من قدوني مالي برباچ سني قام سيرا كما يجرو كنا واقع فجون برباچ سا توكو توكو ندونا ما جنو رافو بيتي كمان جرتو نجين جرو بواسين جرو يباسه وينا ويا هر جلا متجين نجي إنجنة كذا صبر وينا هذا بطل فايدة في وجهنا أرى كسالة لنا مستعجلا نكوفيسا ما جلا جالون أمسا لامته جرا أمسا سن إنو بلامته كيروسيني بلامته دوتي دلوتا جدي لامته جرا فارجي ملليك سون يأتي ملليك أشيت جراسون يجمو كوا جدي ألوس جزاك يا كيسة تلل يجمو با توافين لنا تيميجر هايونا جزاك إن كيسة تلل يجمو با إيرو كنا نبدورتين يجما فردكنا بيجتوا أشي كيسة تبا جدي دبرسيج ما نريم أجالو كرتينا إنكرتينا مينا نيجتا أجالو بويان دي بفنمو بويتي داني مو كامسومو توكوتاكو أفكاد أفتي أفنتابي أرومون أفنتابي كيرون أفنتابي كيرون أفنتابي كيرون أفتي أنيو أفتي أرسمان ولقي جمة حررجة بالي أسونتانة نودي أروموتانة أبسومنة أروموتانة بلسومنة أروموتانة جبرومنة ولين بلسبانة أرومون وولين دبي ماله وان تولبو تاسو مالين كابو أبا كبينيا تاو دينكو دياس سوتيفو بيكون انتاني أورومو غراكيم جتة نكاكيم بلسين مالوتا ورودوفوف سينا
ካይደብ ሜ ኦሮሞ ሀጫሉን ደርገድዌ ሴነንሳ ነሞተ ዱወኒ ኦጅራ ነሞኒ ኦሮሞን አዳለ አለሰለ ኦሮሞማን ኑምኔ አመቲነ ደምባኔ ኦሮሞማን ኑምኔ እኒ ወለት ዱዌ እኒ አስት ዱዌ ኦሮሞን ቶኮማ አንገዲን ከነ ከበለሙት ኦሮሞማን ጎረባ ባውት መነገለ እንተኑ ከነት ቡና apa kana tibumna ada kumana jebauti ada kumana dari bauti ada kana kan adan kitu all demos production gerar nanjelu tigerari man la gorsu tidira garanu nafsu ilma galmaa abbaa gadaa rituu jamaa bitsuu jamaa lakkaantaner abbaa gadaa ilma galmaa yaada oromoo shaamaa waaqaa gadiini namaa oliini suma akkasuma የተሰኘው እንደ አክሱማ የተባልከው ፍጹም ጀማ ለካ አንተ ነህ አጋኡጋ ጂጋሎጋ አባ ሰርዳ አባ ገዳ አባ ፈርድ ነበልባሉ እምቅድመ ኦሪት ባህሉ ያኢ ብያ አባ ቃሉ ቃሉ የማይቀለበስ ቃሉ ለካ አንተ ነህ ሴአት አርካ ኦ ገዳ የአድባሮ አርካ ያዴ እናቴ ያዴ ሴቴ ያዴ አቴቴ ያዴ እቴቴ ያቴ ሆራ የኩሽ ነዶ አባ ቦኩ አካሚዶ ባናትህ ፀሐይ ከለቻ የምትጠልቅ አንተ ብቻ የካም ኢዶ ምድር ተነባቢ የአስር ምስጢር አባ ወሮ አባ ወራ አባ ባሮ አባ በራ አባ ካሮ አባ ከራ የጅቡቲም ጀባ ጂሾ የማቅዲሾም መቀዲሾ የነሙቴሳ ካምባልጣ እንደ ምዕራቡ ካምፓላ መነ ደላ አከ መንደላ መቀደላ አከ መቅደላ የፉላኒ ካኖ ደላ የምትሰኝ የምታሰኝ የጎና ቤት አባ ወራ የላሊ ቤት ላሊ በራ የከረዩ አባ ከራ በጎፈሬህ ስሪት ላባ አዶ አዶዬ ውብ ቀዘባ አዳ የከለቻ ተሸላሚ ያዱ ግንባር ተቀዳሚ የአዲስ ዘመን መጻው አደይ አዳ አዱኛን እልል እሰይ የምትሰኝ አዱ አዱኛ አባ ቢሌ የአካኪሌ የአባ ቢሌ ለካ አንተ ነህ ገዳ ገዳም የዓለም ሰላም ገዳ ቢሊሱማ ሳቃ ፈካ ጉራቻ አካዋቃ የጻሕፍት አምላኩ አኒ ያለበሰህ ድርብ ካኒ የጥቁር ፈርዖን ልሳን የአዴ አዳ ፀሐይ ብርሃን የአዱሊስ አዱኛ ኪዳን አባ ገዳ አባ በዓል የቅድመ አክሱማዊት ቃል
የአስርቱ በሮች መሰላል የማለዳ ንጋት ጸዳል የኦሩስ ኦሪሳ ተምሳል ለካ አንተ ነህ አጋኡጋ ጂጋሎጋ ያኢብያ አባ ቃሉ የማይቀለበስ ቃሉ ርቱ ጀማ የተባልከው አጋሱማ እንደ አክሱማ የአዳ ኦሮሞ ሻማ አባ ገዳ ኢልመ ገልማ ለካ አንተ ነህ 1964 ድሬ ሊበን Wali gale, eti na da wi da ji gale, ma da wi da